Iraan deemuu fi deemu marii Ameerikaadhaa fi Iraan jidduu tana karaa xumuraatti dhiheessuudhaaf deema jaaniitii odeessaa jiran. Akkuma gartee miidiyaaleen amma oduulee gargaraa gadhiisaa jirutti guyyaa kaleetillee ministeerri biyya keessaa kan Paakistaan Iraan ture. Achitti pirezidantii hojiinis wal arkee gareelee adda addaatii hojiinillee gattaa'ee marii godheeti ture. Dubagaa mootummaan Ameerikaadhaa waan Iraan dhiheessite kana akkaataa gartee xiqqoo ammallee sirreessuu qabanitti yaada isaanii dhiheessaniiti jiran. Garuu oduun arraan tana gabbahaa jirtu akka jettutti namtichoonni gartee oguu deemee Iraan dhaqu marii isaan lameen jidduu jirtu tana haalaan dhipheessuu bira dabree karaa walgahii irratti dhiheessuudhaafi kana qofallee odoon taane ammaan tana waa'ee nikularaa tana moggadhiisanii isaan kuni dura dursoo waan Hormuzii fi lola dhaabinsaa qofa irratti akka marii godhan marii tanarratti akka walii galan achi booda immoo guyyaa 30 takkaa'u baatii takkaaf yeroo baatii takkaa lafa kaayyatanii yeroo tana keessatti akka waa'ee nikularaa itti marii godhanii jaaniitii odeessaa jiran. Kana wanniin isinii himuu jiruuf waa'ee nikularaa tana gartee marii biraatii wajjin adda baasuudha barbaadan. Okay? Namni hedduun gartee walitti dhaabeeti irraa odeessaa jira. Ammoo mootummaan Iraan waa'ee nikularaa tana kophatti irraa marii godhuu barbaaddi malee lola dhaabinsaa fi Hormuz keessa naquun barbaadan. Inumaatu isaan Hormuzuu kophaa irraa baasuu barbaadan. Dura dursoo lola dhaabinsaa kana ammas akkaataa Ameerikaan walii booda lola irratti hin banne achi booda gartee Hormuz akkaataa Hormuz kana itti gaggeessan sanirratti marii godhuu barbaadan. Sanirraas waan takka gartee tan amma dura isinilleen dhageessanillee takkaa'u miidiyaaleen biraa irraan odeessinirraa waan hin isinii himutu jira. Tana gartee hubachuudhaaf inumaatu arraan tana Sayyid Mujtabaa Hameeni gara isaatiin akka ibsetti nuti meeshaalee nikularaa teenya guutumaa guutuutti biyya keessaa gabbaasuu hin barbaannu jeeti jira. Yaanni kuni yaada Ameerikaan godhuu barbaadanirraayi. Akka gartee torbaan muraasa dura pirezidantiin Raashaadhaa ifiisaatiif ibsetti yeroo manguddummaa Ameerikaadhaa fi Iraan jidduutti goonu gareen lachuutu nuti akka gartee biyya jiddu jireessaa takkaa'u gartee manguddootti meeshaaleen nikularaa ta'e Iraan biyya teenya akka dhuftee asitti qabnuuf gaafanneeti turre. Garuu je yaada san biitti lachuutu hin feenee je. Akkasitti gaa mariin san bikka sanitti kuftee jeeti dubbatee ture. Amma immoo pireezidant Ayatollaan akka jechaa jirutti meeshaaleen teenya nikularaa biyya teenya keessaa bahuu hin qabdu. Nuti asumatti waan barbaachisu san goonaa jechaa jira. Marii tanaa immoo diiteelii isaa jechuudha. Qabee gartee marii tanaa baatii takka keessatti eega dura dursoo lola dhaabuu irratti waa hunda irratti gartee waliin mallatteessine booda kanarratti marii ni goonaa jaanitii odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Tanaatan jidduu mootummaan Iraan waan ajaa'ibaa takka arraan tana guyyaa kaleedhaa gadhiisaniiti jiran. Wanni sanis maaliisiin dhaabbata Hormuz gaggeessu jaaraniiti jiran. Okay? Dhaabbata Hormuz gaggeessu. So authority on Hormuz jaaraniiti jiran jechuudha. Akka gartee port authority or akka gartee markaba hundaa'u kan Hormuz seenuu, Hormuz irraa bahu akkasuma sanitti akkaataa onlineidhaan sistema isaanii keessa seenanii information adda addaa gartee itti clear godhan hunda kan itti gaggeessan jechuudha. Okay? Kana godhuudhaaf akkuma gartee asna duuba gartan kanatti maappii isaa guututti gartee akka isaan tolfatan gaa kana amma duraas isin himaatiin ture warri gartee chaanala kana hordoftan ni beeytan inumaatu gartee wanni haalan asirratti nama ajaa'ibsiisu keessaa akkaataa warri Iraan kuni Hormuz kana ittiin to'achuu barbaadan. Fakkeenyaaf biyya gartee United Arab Emirates tana tan duraan gartee fujaariyaadhaan
nuti gaaza keenyallee baafachuu dandeenya jaanii xiqqoo gartee utaalaa turan. Hulaa isaanii fiinxarratti gartee inuma Omaan irraa biyya isaaniitti gartee Omaan irraa Iraan jidduutti cufnee jirra. Asiin gartee naannoon kun akka jirutti silaa United Arab Emirates. Warri gartee qajeellotti gaa warri beeytanii kun hundinuu silaa United Arab Emirates beeytanii hanqi kuni Omaani. Omaan tun ammas asiinis ni jirti. Omaan tuni bikka lamatti adda baatee jirti. Jidduu tana gartee United Arab Emirates jira. So warri Iraan ammoo wanni isaan godhan seenaan isaanii gartee United Arab Emirates irraa ilaanqa biyya isaanii. United Oman irraa ilaanqa biyya isaanii fujaariyaan keessa jira jechuu. So ammallee warri United Arab Emirates doonii ta'e siif tolchan. Doonii ta'e gartee haleelanii akka gartee siif gubattu sii godhan jechuu. Dubaga eega guyyaa ganama kana Mujtaba Said Mujtaba Ali Hameni maqaan isaa akkasii beeytanii eega gartee inni nukularri keenya takkaa'u meeshaaleen nukularaa teenya biyya keessaa hin baatu jee ibse booda guyyaa ganama kana ibse guyyaarraan tanaa gaazni gartee magaalota addunyaarra takkaa'u gartee bikka istaakii irratti yoo xiqqaate 300 ol ka'eeti jira. Gabaabinatti akkana jechuun mallattoo wal dhabinsa Ameerikaa yaada Ameerikaatii fi yaada Iraan jechuu. Akkana jechuun karaa lolaa tarkaanfii guddoo takka achi tarkaanfannee jirraa jechuu. Pireezidantiin Ameerikaadhaa Iraan waan nuti jenne godhuu qabdiidha. Inumaa sanii miti. Pireezidantiin Ameerikaadhaa Iraan harka kennachuu qabdiidha wanni inni jechaa jiru. Iraan gara isaaniitiin harka silaa kennachuudha gaafa lolo duraa sanii harka kennatanii. Amma immoo injifanneetii arra geenye akkamitti harka kennannaa bar dubbiitu nu dhibee jechaa jiran. Isinii galtee? Silaa gaafa san harka kennachuudhaaf gatteenyee marii godhuu turree harka kennachuudhaaf. Garuu marii teenya san ifii fi miilaan irra tarkaanfatanii takkaa'u miilaan irra ejjetanii bira dabranii lola nu robbananii. Lola san ammoo injifannee jirraa arra as geenye jirraa akkamitti gartee arra akka duraanii sanitti deebinaa jechaa jiran jechuudha. Wanni gartee Hormuz dubbii Hormuz pireezidantiin reefun tana waan hedduudha inni haasawe mee isiniif inti dhufaa. Let's see. Pireezidantii keenya kana isin ni tuffatanii bara. Irra hedduun keessa waan pireezidantii keenya kana tuffataniif naan galle. Pireezidantiin keenya Donald Trump akka jedhutti mootummaan Iraan afaan isiitiin as baatee gartee afaan isiitiin akka waraanni isaaniitis kufanii jiran. Humniti qilleensa isaaniitis kufanii jiran. Humniti baharaatis kuftee jirtu. Kana hundaa gartee maaliifi as bahanii hin dubbanne jechaa jira. Silaa as bahanii dubbatanii gaariidha. Wanni ilaamaan tanaa Hormuz cufee jiru humna waraana keenyaati jeeti gartee reefun tanaa haasawaa jira. Eega gartee akkas jee booda ammaas afaanuma saniini as deebi'ee gartee Iraan yoo gartee Hormuz kana bantan bar irra wayyaadha. Nuufis irra wayyaa isiniifis irra wayyaadha jeeti Iraan kadhachuu eegalee jechuu. Yoo dandeessan viidiyoo kana deemaa laala. Viidiyoo gartee na duuba jiru kana isaa gartee reefun tana kanatti jee haasa'u. Hormuz nuutu cufee wanni takka leenu keessan dabartu dooniin takkan seentu hin baatu jee jira. Irra deebi'ee garuu guyyaa kaleedhaa doonii hedduutu gartee Hormuz keessa olii gad deemaa ture. Hundisiitu hayyama warra Iraaniin.
duba gaarraan tana deebi'ee ifumaafuu gartee waa hundaa gartee nuutu cufee jira je'ee eega dubbate booda maas daqiiqaa lamallee jidduutti odoo furuun baafatin Iraan gartee Hormuz kana yoo bantan biyyoonni ollaa kunis gartee gaazaas gurgurachuu barbaadanii daldalli addunyaadhaa harka keessan jira tanaafuu gartee meeqa banaadha okay je'eeniti gartee kadhachaa ture beeytanii okay wanni gartee as keessatti nama ajaa'ibsu keessaa viidiyoo kanarratti Prezidentiin dursa oguu haasa'u kana eegalu Hormuz tana nuutu harkaa qabaa je guututti dhunfanneeti jirraa je garuu Iraan amanuun barbaaddu malee okay afaanuma saniini deebi'ee maasis odoo gartee addan turiin bar Iraan gartee Hormuz kana yoo bantanii nageenni gartee biyyoottan addunyaatiif bu'ee irra wayyaadha okay dhageessanaan dubbisaalaan Trump says we have control over Hormuz Strait jeeti dubbatee jira okay afaanuma saniini gartee ammaasis mee isinummaan kaabanaadha jechuu jiraanii jechuu eenyuun jechuu jiraa warruma Iraaniin jechuu jiraan warri Iraan haasa'oo isaa kana gartee innaa baruu keessa humaata kalleen sosso'an like nu sodaachisu jira akkana irran kaayyenne humaata kalleewu tanaatu gartee daranuu gartee isaan kana wanta godhaa jira jechuu waan Trump iyyuu tana warri fudhatu hedduudhaatu jira Ameerikaa keessa warri amanu okay beekii ummanni Ameerikaa kuni irra hedduun isaanii garuma hundumaa isaaniitiin hin baana goon akkana isin hin jedhu yooma fakkeenyaaf Trump amma fakkeenyaaf Trump biyya bulchuu jiraami warri isa deeggaru waan inni juutana guutumatti amanan warri isa deeggaru kun ammas cinaan takka gartee wanni inni jechaa jiru kuni dhugaarraa fagoos warri juunuma jiran ammoo warri dhugaan isa deeggaruus ni jiran okay hundaa miti garuu warri dhugaan isa deeggaru ni amanan akkasumas yoo gartee amma fakkeenyaaf gaafa Biden bulchuu ture Bidenis khijibaatuma ture beeka amma warra Biden deeggaru biratti gartee yooni Bidenis khijibaat ture yoon hin jeen cinaan isaanii faan gartee na hudhuu barbaadan na raraasuu barbaadan maaliif pirezidaantii isaaniitiin irraa tuqu jira okay gareen lachuutu akkasi gareen lachuutu warri abalu deeggaruus akkasumatti gartee abaluun keenya san dhugaa haasawaa siin jaan warri gartee gamana deeggaruus abaluun keenya kun bar dhugaa haasawu jira siin jaan akkasuma siin jaan hunda isaaniitti akkasi tanaafi gartee paartiin lameenuu Demokraatiinis Republikaaniinis keessaafu gartee haalata biyya tanatti gaggeessan guututti gartee harkaa qaban dhuunfataniiti harkaa qaban dhiironni dhageessanii na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan harka keessaniin taap godhaa koppiiliin godhaadhaa sheer walii godhaadhaa warreen boodarra dhuftanis egaa taap godhuun dhiisinaadha yoo na dhagaa jiraattan taatee xiqqoo gartee jidduutti dhadhaabbate I think neetworkiidhaan na fakkaata jidduutti dhaabbachuun dhabuu gara kiyyaan gartee xiqqoo akka gartee firiis ta'ee jiru takka na fakkaatee ture na dhagaa jirtaniimi okay so oduu let's see oduu ajaa'ibaa takkataniin isinii himuu barbaadu okay takkataniin isiniitti da'uu barbaaduutu jira Fotoon tuni gaasilaa guututti isin hin garsiiftu oduun arraan tana gabbaate akka jettutti torbaan dabre kana keessatti pirezidaantiin humnootan gurguddoo addunyaadhaa Ameerikaadhaa fi Raashaa deemaniiti pirezidaantii biyya Chaayinaadhaa ziyaaraa turan takkaa gartee imala mariitiif bira dhaqaniiti turan. San irratti gaa gareen takka milkooyteeti turte gareen taan ammoo odoon milkaa'in achirraa harka qullaa deebite jechuudha.
Garuu oduun arraan tana gabbaate tun akka jettutti torbaan dhufu kana keessa Xi Jinpingin karaa Noorzi Kooriyaatti deemaa jaanitii odeessaa jiran. Gaa wanni gartee nama hedduudhaaf hin galin takka biyyoottan humnoottan addunyaadhaa gurguddaan kuni Chaayinaanis, Raashiyaanis akkasumas Amerikaanis deemanii Xi Jinpingii dhaqaniiti ziyaaranii jiranii. Garuu Xi Jinpingin kan gartee ammaan tana addunyaan guutuun dheeyxee ziyaaraa jirtu kuni ifii isaatiif torbaan dhufu karaa Noorzi Kooriyaatti deemaa maaliifi jaaniiti gartee namni hedduun haalaan dhibamanii yaada garagaraa irraa barreessaati jiran. Wanni gartee Xi Jinpingin guddoon takka karaa Noorzi Kooriyaadhaa deemuu dursoo Noorzi Kooriyaadhaa fi Chaayinaan akkuma gartee fakkeenyaaf Iraanii fi Chaayinaan takkaa'uu Iraanii Paakistaanii fi Chaayinaan hariiroo walitti qaban. Hammasuma takka Noorzi Kooriyaa fi Chaayinaan hariiroo walitti qaban. Noorzi Kooriyaan tuni beekaa yeroo dheertuudhaaf ulee Chaayinaa turte. Hogguna kana isin hin jahu Chaayinaan yeroo gartee biyya akka Jaappaan tanafaa sodaachisuu barbaadu. Oduun gartee taniin raasawaa jiru Chaayinaa fi tan Noorzi Kooriyaati. Noorzi Kooriyaan tuni lafaanis balloodha. Akkasumas dandeettii waraanaatiin meeshaalee waraanaatiin waa hedduudhaanii Chaayinaan tuni yeroo dheertuudhaaf gargaaraa turte. Okay? Ammaasis Chaayinaan biyya akka gartee Jaappaan tanafaa itti sodaachisuudhaaf Ameerikaa faa itti sodaachisuudhaaf Noorzi Kooriyaa tana akka feetetti gartee waa goggoosisuu turte jechuu. Okay? Amma immoo Noorzi Kooriyaan akka durirra gartee jabaattee inumaatu gartee yoogaa yaadattan lola Raashiyaa kanarratti illee hirmaattee waa meeqa godhaati jirti. Wanni kun achitti hin dhaabbatu beeka. Lolli Iraan kunis yoo kan jabaatee itti fufu taate marsaa itti aantu irratti gartee Noorzi Kooriyaan hirmaachuu barbaaddi. Kana ammaan tanaan isinii hin barbaadu. Okay? Gaafa fuulduraa gartee garuu keessa gabbuunee ni haasoinna. Tooftaa bikkasanii. Tana keessatti akkaataa lolli kun gartee daranuu babal'achaatti deemu. Kanarratti warreen akka Raashiyaatii fi Chaayinaan akkuma gartee guyyaa dheengadda oguu Puutin Chaayinaa ture san marii jabduudha godhanii jiran. Waa'ee marii sanii ammaan tana baruu hin dandeenyu. Okay? Garuu immoo pirezidantiin biyya Chaayinaadhaa karaa Noorzi Kooriyaa deemuun isaa waan jabduudhaatu jira. Okay? Kuni signaalii guddaadha. Politikaa gartee keessaafuu ji'oopolitikii keessatti wanni inni godhuudhaaf deemu kuni imalli isaa torbaan dhufu gartee akka jaanetti yoo kadhaqu taate waan guddoodhaatu keessa jira. Firii gurguddootu keessa jira. Okay? Maaliif jarri kuni beekaa yeroo hedduu hogguu gartee akkanatti wal bira dhufanii haasawan. Waa hedduudhaatu jira ta'e isaan gartee ifatti as baanii hin dubbanne. Miidiyaa irratti hin dubbanne. Akkasuma sanitti gara gartee humnoonni biraatis akka gartee itti qophaawan hin barbaadan. Ammoo wanni fakkaattu akka isaan gartee mootummaa isiniimeetiin ture dheengaddaasi halee isiniimaatiin ture mootummaan Raashiyaatis lola kana sadarkaa itti aanutti gartee takkaa'u eskaleet godhuu barbaaddiin isiniin jee maaliif mootummaan dhiiftee caljattee hin teessu. Wanni Raashiyaan gartee amma qophaa'u jirtuuf deebii kana godhuudhaaf. Tana gartee immoo Chaayinaadhaan gartee nu cinaa isaan cinaa akka jiranii fi waan godhuu deeman if dura gartee itti himuu barbaadan. Maaliif booda akka gartee gargaarsinis addan cinneef. Karaa politikaatiinis, karaa gartee dippiloomaasiitiinis, karaa inumaatu gartee meeshaa irraa bitachuudhaas haa ta'u waan fedhe haa ta'u akka addaan cinne waan barbaadaniif jecha marsaaleen as deemtu tuni marsaa jajjabduudha. Okay? Kana keessatti mootummaan Raashiyaadhaa irra deddeebitee nutti himaa jirti. Haleellaan isaanii inumaa gartee isaan Yuukireen qofa odoo hin taane biyyootan
Ukraine tana gargaaraa jiranillee haleeluu ni dandeenya jaaniitii dubbachaa jiran. Eenyufaarraa sawa jiran? Ingilista duraati. Firaansitti aanti. Akkasuma san Jarmaniis. Jarreen kuni meeshaalee waraanaa Ukrainiif hannuu bira dabraniiti waraannan isaanii maqaa biraatiin maqaa gartee military advisor jaaniiniiti maqaa gartee gorsoota waraanaa jechuudhaani waraannan isaanii special force isaanii Ukraine keessa naqanii achi gartee lola kanarratti hirmaachaa jiran jechuudha. I know miidiyaaleen biraa kanatti adda isiniin baasu garuu immoo wanni lafarratti deemaa jiru kana fakkaatti. Ifaami dhagaa jirtaniimi tanarratti oduu takka gartee taniin qaceellotti adda isinii baasuudhaaf taa'u tan nama hedduutu gartee irratti gartee nagaggaafachaa jira. Tan waa'ee Pakistan meeshaalee waraanaatii fi waraana isaanii Suudi Arabiyaa itti geessiteef. Kanarratti yoo lolli kun kaka'u taate Pakistan Iraan haleeluu ni dandeessi takkaa gartee Iraan wajjin lola godhuuf deemti moo akkamii jettanii gartee gaaffii nama hedduutu gaaffii tana dhiyeessee jira. Tanarraa gartee booda isiniif ni mudata. Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Gara gartee xumura irratti wanni tagataniin isiniif himu let's see tuni oduu Minnesotaadhaati. Namtittiin amata 5 dabre kana keessatti horii mootummaadhaa Soomaalootaa fi akkasuma san jara keenya gartee warra Oromoodhaa kan isii hojii hojjechaa tureef gara adda addaatiin horii mootummaadhaa saamisaa takkaa gargaaraa turte. Guyyaa har'aan tanaa mana seeraatti yeroo dheertuu gartee akka mana hidhaadhaa galuudhaan adabamtu itti murteessaniiti jiran. Namtittiin tuni maqaan isiidhaa Amy Baak jedhaniini nama gartee maqaa adda addaatiin Soomaalota hedduudhaa fi obboleeyyan keenya warra gartee Oromoodhaatis nama hedduu waan isiin gartee eegalte kanarratti hirmaatanii horii mootummaadhaa ittiin hatan takkaa gartee furaadii adda addaa itti hojjetan gargaaraati turte. Inumaatu isiin dura deemtuu warreen gartee saaminsa godhee kana jetteeti jaaniiti gartee himannaa jabaa itti bananii akka gartee amma dura irraa haasawaa turretti hedduun keessan ni beeytanii yoo xiqqaate $100 miiliyoona 600 oli nyaatan jarri kun. Garuu immoo pirezidantiin Ameerikaadhaa akka gartee irra deddeebi'ee jechaa jirutti $1 biiliyoona 8 oli jarri kun nyaatanii jeeti inni dubbataa. Garuu immoo akka isteetaatti immoo akka isteetni Minnesotaadhaa jechaa jirutti toora $1 miiliyoona 600ti. Sanii olis ta'uu ni danda'a. $1 biiliyoona 1 ta'uu ni danda'a. Garuu $1 miiliyoona 90 bar nam tokko nyaate obboleessoo. Miiliyoona 90 nam tokko nyaate. Akkasi beer. Maqaan namtittiin tun mataan isiitu $1 miiliyoona 100 fi wayi nyaatte mataa isiitti. Kuni ragaa mootummaadhaati. So anyways mootummaan akka jechaa jirtutti isiin tuni baatii 500f mana hidhaatti akka adabamtu guyyaarraan tanaa federal courtiin magaalaa Minneapolis jirtu isii tanatti murteessaniiti jiran. Guyyaan gaa namni hedduun gartee baatiin 500 jechuun yoo xiqqaatte amata 42 jechuudha. Amata 42f isiin tuni mana hidhaatti gartee mana hidhaatti adamuudhaaf teessi san qofallee odoon taane horii mootummaadhaa miiliyoona 240 adabbiidhaan akka kafaltu ajaja itti dabarsaniiti jiran. Miiliyoona 240. So gaa isiinis gartee kuni arraantana gartee itti murtaawee garuu baatii takka akkana keessatti appiil godhuu ni dandeessi. Takkaa gartee iyyannaa wayii gartee naqachuu ni dandeessi. Akka gartee irra deebi'amee ilaalamuuf takkaa'uu appiilii gartee maal jettan afaan Oromootti.
Anyways, isin amma baatii takka keessatti appeal godhuu ni dandeessi. Kun egaa heera biyya tanaati. Yeroo sanitti court of appealiin takka gartee circuit courtiin waan kana gartee dhageeffatanii fi takka ni dhageeffanna takka ammoo hin dhageeffannu jaanii keezii siidaa gad deebisuu ni danda'an. Yoo tartaa akkasitti gartee gaafatanii isaan hin dhageeffannu jaanii keezii siidaa gad deebisan eka oliyyannaa hayyee. Oliyyannaa tole. So yoo gartee isin baatii takka keessatti godhuu ni dandeessa. I think akka federaalatti toora baatii sadii faa namaa kannanii appeal godhuudhaafi yoo isin gartee appealii kana circuit courtiin ka dhageessuuf taate dursoo circuit courtiin ni dhageenyaa fi hin dhageenyu murteessuu qabanii ni dhageeffannaaf moo hin dhageeffannuuf waan jaan san dura san murteessanii yoommoo gartee hin dhageeffannuuf jaanii gartee yoo murteessan taate keeziin siidaa gad deebiti. Gad deebitu jechuun waan manni seeraa itti murteessisan cal jetteeti gartee adabamuu qabdi jechuudha. Ilaa hanqa amata 3 irraa amata 5tti. Yoo isin amala gaarii qabaattu taate amata 3 faa keessatti gartee iyyannaa biraa naqachuu ni dandeessi. Okay? So akkasitti gaa heerri kun akkasitti deema. Ammaaf amata 42f adabamtee jirti jechuudha. Tunillee gartee tanuma xumuraan nu haa taatu. Mootummaan federaalaa guyyaa irraan tanaa ibsa ajaa'ibaa tokko gadhiisaniiti jiranii akka gartee jechaa jiranitti kanaa miti lakki neega oduu takka taniin isin himutu jira. Oduu biraati suni. Tana kunoo taniin isin hin barbaadu. Mootummaan federaalaa guyyaa irraan tanaa ibsa ajaa'ibaa tokko gadhiisanii jiran kanarratti gartee kan immigireeshina ilaalchisu. Guutumaa guututti keeziilee immigireeshinaa tan ammaan tana sossa'uu dhabdee bikka takkatti qabamtee jirtu tana furmaata itti godhuudhaaf jajiilee abbootii seeraa hedduu gartee toora inumaatu 90 ga'u akka odeessanitti nama 90 akka odeessanitti nama 90 odeessanitti nama 90 galchuudhaaf deeman jaaneeti odeessaa jiran. Jarreen kuni keeziilee immigireeshinaa tana haalaan lafarra harkifachaa jirtu tana keessaafuu warra heeraan biyya tana keessa jiruu fi warra heeraan alaas as jiru kan jaansan akkaataa furmaanni keezii isaanii tanatti kennamu akka godhan irratti hojjechuudhaaf waan barbaachisu hunda ni goona jettee mootummaan qopheessitee jirti. Kana keessaa xiyyeeffannaan isaanii guddaan warreen keeziin isaanii ammallee furmaata harkatiin akka gartee qabanii biyya tana keessaa darbuudhaaf deeman irratti hojjechuu barbaadanii jaaniiti. Warreen keessa beekan miidiyaa CBS ibsa godhaniiti jiranii isiniin jechuu jira. Guutumaa guututti oduun arraan tanaa tana fakkaatti obboleeyyan keenya. Egaa bikka jirtanitti hundi keessanuu nagee taa'aadha. Oduulee biraatii fi